Rakkoon guyyaadhaa guyyaatu nu mudata hambisuu hin dandeenyu lammaffaan immoo frustration isiniin jedheera inni sadaffaadha indignation kan jedhudha indignation inni kuni waan umfaa keenyaa osoo hin taane waa'ee nama biraatiif kan nuti aarruudha waa'ee haqi baduu waa'ee namni miidhamuu waa'ee wanta dhugaarraa ce'uutiif kan nuti aarruudha aariin kun maaliif macaafa keenyaa keessaa voice to voice message warra abbaa manaa kan hin qabne hiyyeessotaaf dubbadhuudha kan inni jedhu garuu yeroo kana dubbannu yoo hafuuraan guddane dhugaa jaalalaan qabanneef kan dubbannu yeroo baay'ee namni keenya garuu dhugaa aariidhaan qabee dubbata dhugaa aariidhaan qabee waan dubbatuu fi isa balleessee wajjin wal qixxee dhaqee ta'a waan maaliif kun kana ta'aatu akkas ta'e jedhee isa dubbatu jaalalaan dubbachuu dadhabee dhaqee aariidhaan meesdaaf godha waan baay'ee kanaafitu akkaataan nuyi itti dubbannu aarii waaqayyoo kana keessa galaa aarii waaqayyoo kana keessatti ilaaluutu nurra jiraata Pastor Dr. Martin Luther King aarii inni aarii sadaffaa kanaadha ifa dukkana kan nuti moonu ifaanii yeroo isaan nu jibban nu jaalalaanii yeroo isaan nu rukutan saree nyaachisaa tura warra gurraacha warra adiidha faarfataa deemaayi waaqayyoon argaa addunyaan isin agarti jedhe karaa nagaa deemee harra gurraacha koleen akka ol jedhu godhe dhibba keessaa persentii 70 keessa 80 akka bakka ga'u godhe warri biraan maal kom nama jedhamu amantii islaamaa keessa waxaatiin kee yoo nu lolanii lolla warra nu rukutan rukunnaa maal abbaa ishee kana nu gooti jedhee yeroo malee du'e waxaatonni Dr. Martin Luther King mormaniitu isa kana duukaa goraa turan maaliif namatti kan tolu yeroo aaraan dhagaa guuru yeroo aaraan waa rukutu waa cabsuudha waan ta'eef isa sana filatan inni garuu yeroo malee du'e warra isa duukaa kaanis yeroo malee badani garuu karaan Dr. Martin Luther King jibbii jaalalaa mo'ama dukkanni ifaan mo'ama jedhee karaa nagaan dubbate har'a warri adiillee moodelii kana fudhataniitu siidaa dhaabaafii jiru karaa nagaa yeroo namni jibbaan namatti dhufu jaalalaan yeroo namni hamaan namatti dhufu gaarummaadhaan obboloota koo yoo karaa nagaa deemne moona garaa nama keessa nama waaqayyo moonu gargaara waaqayyo warra hamaa hojjetanii wajjin hin jiru waaqayyo warra nama jibbanii wajjin hin jiru waaqayyo karaa nagaa deemanii wajjin jira waaqa nagaatiin maqaan isaa ulfaatu naa kanaafitu inni kun aarii waaqayyo as keessa waan ta'eedhaaf Nelson Mandela haa Methodistiidha Martin Luther King amasiitimu paasterii baaptistiiti Nelson Mandela dha gaidemi torba hidhamee deebi'ee kan nagooti jarri kun jedhee lakkoofne dhugaan jiru ba'ee araaraan itti fufnaa isa gara fuulduraan itti fufnaa jedhe kanaaf yeroo baay'ee isa darbe lakkoofna yoo ta'e araara dhugaa ta'uu hin danda'u isa darbe yoo lakkoofne waliin dhiisuu hin dandeenyu ni darbe hin darbe seenaan beeka waaqayyo beeka garuu maayin hararraa kaane nagaa buufne araaramne itti fufna karaa nagaa yoo jenne isa darbeef wal waraanu isa darbee wal jiru ni darbe garuu hin darbe obboloota koo isa gara fuulduraatti hundumaa kan yaadamu aariin waaqayyoo isa kanaadha indigneeshinii kana keessa arfaffaan raaziidha dheekkamsa jechuudha dheekkamsa inni kuni Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 26 Pastor Burus harus nu dubbista rakkisuun isa amaariffaa moo namni baatu tokko jira amaariffaa kan lachuma isaatii yoo dubbisne gaarii ta'a ishee kaleessa leemma kaleessa aarii keessan seexanaaf qooda kenni jirutti yoo aartaniyyuu aarii keessan gara cubbuutti isin hin geessin utuma aartanii jettanii aduun isin duraa hin dhiqin seexanaaf karaa hin kenninaa. Baay'ee gotaan si eebbisu. Amaariffaan qabata jira? Nishi nu dubbisa. Sagalee kee kaase. ተቆጡ ዳትኒ መታደርጉ ቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አጅባ ለዲያብሎስም ፋንታስት ኦኬ ታንክ ዩ ለቹ ዘሰሚ ኢላ ኢና ማሪፋ ፎርም እነ ሮበፋ ዮ አርተኒ ዩጀ እኔ አማሪፋ ሀገሩ ተቆጡ ግን አዳትና ተደርጉ ተቆጡ እሱ ማለት ነው ቁጣማን ከምስ ንዴቲ ነው
inni kun lachuma aari eekaa waan isin dhibu macaafa keenyaa no seera keessa deebii 29 dubbifname aari beekamsa kan itti adda baasee jiru macaafa keessa seera keessa deebii 29 kaseta bukan orang itu ዛሬም እንዳሉ እግዚአብሔር በቁጣና በመቅሰፍት በታላቅ ማት ከምድራቸው ነቀላቸው ወደ ሌላ ምድርም ጣላቸው በቁጣና በመዓት ሆፍታሲ አይብስ ኦሩ ፍርብሲይ ዋቀዮ ኤከምሰ ኢሳ ጉዳፊ አሪ ኢሳ ቦባዳኒ ቢየሳኒ ኬሳ ኢሳን ቡቅሴ ቢያ አማ ኢሳን ኬሰ ጅረን ከነቲ ኢሳን ደርበቴ እንጀዳ ኤከምሰ ሳ አሪ ኢሳ ቦባዳ ምዲረ ዳደከኒ ባሰ ከሲም በርተኒ ጀዲን ኤከምሰ ሳ ጉዳ አሪ ኢሳ ቦባ ላ ኒቴት በጣም ባያሩ እንዴ ኤከምሰ ሳሞ ጉዳ ራዝ ሰጀሩ ዳጋ WRAT ራዚ ዳ ቁጣ ሰደርካፋፋ ስለማን ጀኔራ irritate jennera kan nama hoosisu xinnoo nama gammachiisne lama faamu waan tokko tokko nama bakka ga'uudide nama aarsu sadaffaan immoo aarisa gaarii yookiin waa'ee nama biraatiif aaran jennera miti arfaffaan eekamsi kuni aariirra kan inni adda ta'e yeroo nuyi jecha baasuu jalqabnuudha amma macaafa Nehemiyaa boqonnaa 11 dubbisan maal jedha Sanbalaat yeroo isaanii masaraa ijaaruu jalqaban gaafa dhaga'ee jedha hidhuu malee kame jedha aariisaa garmalee kan hin dogoggorre maal jedha anu dubbisi ሰንበላጥም ቅጥሩን እንደሰራን በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። Exactly. ኑይ ዩዶኒ ደልቸ ዴቢብኔ እጃሩ አከጀል ቀብነ ሰንበላጥ የሙደገ ባየ አሬን ኤከመ ባየ አሬን ገጀላት እንገይሴ እንዳ እንገይሴ ማዲፈማ ኑቲ ገይሴ ማን ወንሽ ንጫቱ ከነ ወንጎቱ ጅሳ ማለራ ከንከ ባየ አሩራ ቁጣራ ከንከ ከነ ኮኔ አመንስ የልጃርት ወንጎቱ ጅሳ ወንጎ ቢነ ሞንጂ ሱጋ ሰው እንዱም ቢነ ማዳኑ ተፈቱ ነመለ አርኩስ ንገራ ጅቦት ናኒ ጋፋ ኤከሙ ዋንጋሪ ከሰና ሳን ኤከሙ ኢላ ኢንስ ለበሶንራ ፓስተር ቡሩሴኒ ሲያሲ ፓስተር ቱሩ ኑሩ ቢሰከና ለሰይጣን ፋንታ አትስጡ ጋፋ ኤከሙ ጀልቀም ነው ሰይጣን ይቀራረቀ በቃ አመኩን ጀርጀራንኩን አመኩን ፎክሳንኩን አመኩን ወፍቱላንኩን አመኩን ማልቆደ ማለ ነሚ ማለም ጋሪኩ ጄና ወጣሩ እንጂ ምድረ ጆጎት ያው ነው ተነከሙ ማለም ጋሪኩን ማለም ጫንጋሪኩን ማለት ጋሪኩ ነምን መትኒክ ኩን ሰሙ ኬኛ ገረባ ከዶርባቲ ባሱ ወሪ ኑሮ ሳይንቲስቶኒ አነሰገ ሰውነሳ ዱበቹ ሚቲ አማይደላ ከንጀደሙ ዱቢ ቀብሲሰ ሮንዱማ ወንጎ ተቆ አርጌ ኢላችን ታሪ ደምኑ ይላል ኩኒኮ ከስከናው ሲላል ኩኒኮ ከናንቺ ቆሬ እንጂ አሪ አብድኑ ተቀብሲሳ ነጋኑ ይያል ሰሙ ማገኘ ከሰ ባገኑ ከነገሩ እኔ ዱቢ ቀብሲሳ አቄፉ ደሞ ማልቆዳ ሂፖ ካምፓስ ከንጀደሙ ከሰ አቄካ ኤዱ ዋን ወጋዲ ደሞ ሶዶ ማባቴታ amma meesir se jollummaa kootina kurkursette mitayaade man barreeffadhe illee maa jira joma baaman waa yaarii barsiisu attoko jollummaa keessa akkasaate miti jedhetu storage keessaa nu baasa as keessa lafa salagaa keessa bilachi godhee baasa nutti fida namoota tokko waan hin taane nama taasaaniitu magaazinii godhatu sammuu keessan adaraa waaqayyoon ergisanaafi yeruma waa'ee isaan waan hin taane osoo jalqabanii Facebook irras argaan jira televizyinii irras argaan jira waaqayyo si haa eebbisoodhaani maaliif sammuun keessan dhageenyaan fuudhee as kaasanii gadi rakkoo keessa baasuu qonna deessan yeroo biraas itti baasa namni yoo gadi dhimma soddomarraas miidheetu deebisee fideessi nama sana gaafa jedhee fideessi agarsiisa ayyuu ulfaata innaa kanaafitu namni waan gaarii haasa isa kanaan duraa yaadateetu yeroo akkasii akka goote kun nama maaliiti gaafa jennu seexanni dhufeetu dhuguma kun nama maaliiti arrabsittu balaatti buuseera lafti lolii isaa gaachii jalqaba jiru namni sun mataa isa ilaala raasii kadhattan inni immoo yoo fuudhaan itti haasaa jirtu ta'e zorba jedhachii kee sini galee jiru arrabsaa tokko waan hin taane jechaanii jirtu namni ko difeensi godhaan gaafa sini waan hin taane haasoftanii ittiin mari'achuu dhiistanii kaasee godhan callee jedharaa jira yoo afaan hin baaseen haasaa ulleete keessaa gadi jetti godha asin haasoftan sana yoo sun sodaatille sin biraa deeme jechuu godha
seexana yeroo sana carraa argata. Seexanaaf carraa kenninaa. Amiin jennu seexanaaf carraa kenninaa. Namni utuu siin arrabsin iyyuu na arrabsite na taartee siin jedha. Durii seenaa kana lafa nagee hin beeku. Inni garbichaa mootii dhagaru. Inni lafa deebi'ee dhufu immoo birmaduu dhaabbatee madaati naa geessaa jedha namicha argee. Waan tokko jenneeni maali mootii maalan godheedha na arrabsitee maal jedhee sin arrabsi garaa keetti na arrabsitee maal akkam garba naan jettee macheen gaafa laalu maal namni diimaa gurraacha namaan jedhu garaa keetti garba naan jettee gaafa naa gartee Nanti drama hojjetu tokko yoo yeroo TikTok jiru tokko waa haasa'a jetti namicha tokko kasasee kisitti dhiyaannaan waan sana harkaa fudhatee eeggadha laaleen kolfaa ture. Amma ragaa ba'uu dhaqanii namicha maan jenne jenna kaa masakkara maal jedhu sirrii dhahee garaa isaatti akka godhee ture jedhanii masakkaru. Garaa isaatti masaa masakkara namaa isaatti waa hin haasa'e namni waan barbaade waan walitti fiduu danda'a waan baay'ee yeroo ta'eef hiikamsa afaan keessaan bahe. Amiin jennu hiikamsa afaan keessaan bahe. Yeroo baay'ee aarii maalirraa dhufa inni nu jenne maal ta'uurraa dhufa. Expectationii qabna inni nu jenne maal ta'u gaafa jennu ijoolleen keenya gaafa umuriin isaanii dabalu nu jenne kan isaan hojjetan. Tarii amma ijoollee keessa waggaa 13 itti dheekkamtanii karaa sana geggeessaniitu. Amma immoo erga isaan umuriin isaanii dabale wajjin mari'adhaa. Ma tokko gootee gaariidhaan, ma tokko jettee gaariidhaan jedhaan isinii galeera jechuudha. Malee akkuma yeroo seen ijoolleedha amma sana godhu mucaa waggaa 18 ta'e gaafa jennu maal akkamitti godhu? Inni soo guddateera. Ittiin jechuugooti. Endee amma ijoollee bobbaa addunyaa godhanii wajjin deema dhugaa obbolaa mataa hinaa wajjin deemu mucaan goshii tonnoo waggaa 13 egaa achitti baratti itti guddate waan ta'eefi al tokko yeroo inni keerii baay'isuufi ani ko amma xinnoo miti waggaa 13 ta'eera maalumaaf over protectivii taataa naan jette jechuudha mana barumsaa deemee galuu hin danda'a maal taatee jechuun obaa kee deemin sanan godhin maaliin godhin maaliif ko mucaa xinnoo ormoo ruuti maana ilaaltaa jettee ishii namni isa bakka waan godhin kontroolii man baay'isanii jettee ishii ani ishee dhaadheenii garuu ani umurii sana irra jiruudha kan isheen naan jettu sinii galee akka jettu nuti ni yaada dhugaa amma ijoollee waan jettan godhaa malee ijoollee amma isheen haadha see gaachuu nan dhagaafatti maaliif haati see hi'een nani hiidha isheen nani ishiidha ani no jedhee lafa dhiiteen yeroo biraa immoo kennaaf yaa yoo arnaate waan of yeroo warri naan jedhu dhuftee nagaa waan dhuma hin godhu gaafa jedhu boo ati koo akka jettetti nama jiraattu miti amma immoo akka galaga shidee gootaa jedhu dhuguma immoo godhu dhuguma immoo tiin dhugaa adaraa mana ilaalinii jedhaan adaraa mana ilaalinii hin jedhee manni immoo karaa dhadeebisee waan si jaalladhu kana godhana malee dhuguma networking mana mole ke jira waan ta'eefi amma mana koo keessaa ijoollee yoo banani angar jedha wanti nuti nu kubatan yeroo isaan networking walitti qonne godhu waa'ee aarii nu waa geessaa ma al tokko tokko dhufteetu amma tu waa'ee aarii barsiista miti maal tokko immoo sirraa mul'atu gurraachaan malee innatti nyaara guurtee teessoo maayinii naan jedhama isa barsiisutu hin jiraattu jetti dhugaa mana ijoolleen koppii keessan footokoppii keessan yoo isin aariidhaan waa jiru ta'e karuma sanatti fakkaate aariidhaan waa jiru isaanis yoo isin nama rabsu ta'e isaanis tiraansirii kana nama rabsu waan isin gootan ta'anii ba'u ijoollee parsantii 90 waan isin gootan ta'u kanaafitu warra keenya nu reebaa turani waan nuti immoo sirriidhaan nuti fakkaateetu qo'ee kaanya karaa warra reebuutu nuti fakkaataa ijoollee waggaa horii kanaaf kilaashii toshattee kan isheen agartu kanuma haadha muka toshattee kan jetti amma ijoolleen kun mul'atisee borii nama ajjeesaadha waan isaanii badiisu silaa ibsaasis fiitoo baachuu dura ture dhaloota ta'uu dhufuuf abaarsa ta'urraa waaqayyo nu haa oolchu mana keessatti ijoollee biratti wal arrabsuun ijoollee biratti aariidhaan waa'ee nama waan hin taane haasa'uun ijoolleen sammuu isaanii qophiidha waan ta'eef fudhatanii qabu. Sinigee ni harmee godhuun kan hin aarsee intinii godhu yeroo isaan kennaa qulqulluufatanidha. Yeroo akkanuus keessa jiran jeetan tokko fudhatu gaafa isaan fudhatu mana keessa balaa buuf nagan har'a kennaa qulqulluun fudhadha malee sida fudhadhe malee sida sirraan gasha gurbaanaa jedhu. Sin agarsiisaa borii kaanee immoo cal jennu. Maaliif yoo aara nu reebuu maal miti jechuudha. Nus gaafa gadi baanu bakka karaa aarii guddifatan warra reebuu dandeetti kaa. Inni danda'u gaafa reebuu nuti immoo gadi jennaa jechuudha. Ijoollummaatti bakka agartee jechuudha guruupii humni maaliif warra keenya irraa barre. Har'a sammuu itti fufee jira jaarraa 21ffaa loliisa akkuma san aadaan keenya kan loliisa aadaan keenya kan aarii aadaan keenya kan maal abbaa isaaniidha waan ta'eef ijoolleen kanuma fudhatteetti ka'aa jirti. Dhaloota kana kan geeddaru karaa nagaatiin anaaf isin. Hiikamsan taane haasa'u jechan taane haasa'u dhiisuudhaan
Sini gale isuudhaan waaqayyoon waa gargaaru. Naa kanaaf yoo kana goone gaarii waldaa keessattis iddoo biraas wanti nama aarsu jira. Durmi yeroo silaba isaa ture paasteroo gaafan nu dheekkamaadha kan isaan nu guddisan dhugaan isinitti. Nu dheekkamaa waan tokko godina akkasii jedhan nu jedha. Har'a garuu fuulli keessa nyaara guuree goo beeksisa himtaniyyuu maal jechuu barbaadee isiniin jedhu. Bara isaati akkas miti. Sini galee jechuudha bara isaatu bara suuta jennee namatti haasofnuudha malee isin warra akkas gootanii isin amma jedhamaa ture dur. Ishi jennee fudhachaa turre. Amma garuu hin ta'u. Bara isaa geeddaran. Haala duukaa dhugaa geeddaran miti kan socho'uun dura jiraatu akkasii obboloota. Miti ree arfaffaa shanaffaa dhiifamu. Shanaffaan lammataa sadarkaa isaa hubadhaa levelii ja'a qabaa. Tokkoffaan nama hoosisuu namatti toluu dhiisuudha. Ni lammaffaan first-rate godhuudha kaayyoon nama gaafa bakka gahuu dhiisuu. Ni sadaffaan aare qulqulluu yookiin akka waaqayyoo aaretti aaruudha waa'ee nama biraaf aaruudha. Inni arfaffaan dheekkamsa arfaffaa sanatu seexana qooda seexanaaf kenna. Sadaffaa irratti dhaabbadhaa arfaffaa keessanii gaafa aariin keessan dabalu waan hin taane hin jedhinaa waan hin taane namaan hin jedhinaa waan hin taane hin baasinaa. Shanaffaan furiin nuti jennu yeroo mi'a caccabsan yeroo waan hundumaa caccabsan an biyya kana jiru see yaadee ture tuntuminetti barsiisuu dheengaddaa abbaan manaa aaree galee haati manaa bilbila kaasuu diddeessee sadii bilbilaan gaafa manatti galee mala abbaa keef silkiin kaastu jedhu isheen nagaree hojii jechaa jirti bilbila see fuudhee girgiddaatti ta godhee gaafa ni caccabsu isheen manaa baqattee baate. Sinii galee manaa baqattee baate. Utuu ta'uu baate see hun cabsaa jechuudha. Aariidhaan kaanii makiinaa gubuu, aariin kaanii mana gubuu, waan hin taane caccabsuu, waan du'aa balleessu. Biyya keenyatti garuu kompiitara ofii cabsuu, televezyiinii cabsuu, maal cabsuu, bor immoo haati manaa bitetti dirqamaan deebisanii bitu. Yoo bituu baatan poolisiitu isaaniidha. Isinii galee dirqama. Har'a aariidhaan caccabsee nama cabsuu hin danda'u waan ta'eedha. Bor immoo horii isaa baase, horii hin qabu yoo ta'u hojii lama hojjetee. Inni bagalu. Kanaafitu baay'ee rakkisaa. Tokko tajaajilaadha maatii waldaa keessa tajaajilu garuu karaa aboo kana biyya lafaa immoo iddoo guddaadhaa hojjeta ture. Galeema tokko haariyaadha manaa gaafatti godhu isheen wati korban obbolaan sadii immoo ollaa jiru gaafa isaan fiigaa dhufanii gara sekuriitiitti bilbilee maal godhee as jiru warri shanii sadan isaanii kottaa qabaa hidhaa dhaqanii hidhaa gashan. Wanta tokkoon obboleettiin taaree obbolaa isisaa. Inni galee Gaafanni immoo irraa galee araaramuuf jiru obbolaa qophaas malee araaramu kaasee jettu immoo gaafa baasuuf dhaqan immoo poolisiin badeesi warra barbaadu nu laattee ammoo nu gaafattaa anu deenu laattee ta'u araara malee immoo galtu ishee tajaajiltoota yeroonni kun paasteriin naqan jaarsoliin naqan deemaasi isin hin beeknu jedhanii ganaa federaalota naanna'anii nama beeka fidanii poolisii kadhatanii amansiisanii baasan gaafa ba'an immoo ijoolleen obbolaan sadii badii jedhanii maal araaramna bilaakliistii keessa nu gashite waan hin taane keessa nu gashite tamit araaramna. Bor security nu barbaada kan nu godhe tamit araaramna aarii xinnoodhaan taa'aadha manaa godhe tajaajiltoota. Inni galee ammarraatti rakkoo ta'ee jira. Ammarraatti rakkoo. Gaafa namni wal lolu jaarsolii waldaa wal lolanii ammumaa daraaraa namaa daraa waaqayyoon jedhe narraa galu. Narraa galu. Dhiisaan jedhinaan haftatanii mara koo maali qaba. Akka meeshaa ergan dolu hin jirtu waa cheekii godhaa. Tasa booddee haftatanii gaafa aariin irraa galu araarsitu malee as dhugumaan waraa kana gadi gara waggaa kudha amma kudha shan boontura ammuma walitti jedhaa malee gaafa walitti jedhuu dhufanii billichi itti dhisa tokkotti taa gaafa godhu kaan lama keessa buusee bakka keessa buusee erga irraa galee lachuu qabbanaanii nu jedhaa laalaatti wiikamee gottaa dhiisaa dabalee daraaree nama kaa'ii miti namni haaraan koo paasterummaa isaanii isa jaarsummaa isaanii isa namni haaraan nama noormaalii dha bakka nama noormaalii dha bakka ergaare kanaaf yoo jedhaa waan tokko yoo diri jedhe naganaafitu baay'ee rakkisaadha baay'ee rakkisaadha waan ta'eef yeroo aartan silkiin bilbilina yeroo aartan bilbilan kaasina nama sila jaallatee ajechu barbaadere yeroo aartan hin karatina yeroo aartan macaafa qulqulluun dubbisina yeroo aartan ala naannaa yeroo aartan bishaan dhugaa yeroo aartan kophaatti baa maal dandoo nama hojjetee sura koo maalii qabu biiroma keessatti gadi baala naannaa walgahii keessa yeroo roonni waan fiiginaa yoo waa'ee keessa duwwaatti bu'amee waa'ee keessa taanaa dhaggeeffata rakkoon hin jiru yeroo tarii waan
jiramni chuko to lisa hoti shuwote male barusa kana barre gadde jabu barsi jegallan fasarin to baya ara bene to no monu gol sinan jere jerma a du binto konti mandu bado ai tai ma utam bayra no ko bayra personali case ne du bado yo tai ego case ana sai bari busa dagge fadda dakon kam anamma wagasa de lafan ture wala antoko wiyalati ufani mamulun cibara nyaraf gawa nambek pastor sijere dokter sijere masgam manjiro ufani nagar akasana lo ufani nagar bilbila saati malin kas to bilbila naman kas to bilbila nebis to atimalin go ittimera modro mannek mulata ko intadarada kuma shando darawna la tenis kuma ko na la tenis ibashana la tenisi kunta walna charundi wa makabdanna kana mulata ko tibuna ngaru wali galun jere lamava itiksiko saati afur bode bilbilan kasu hamma bari saati lamatti yo rakatan polisi bilbilan 911 yo amidinu firefighter si saati afur bode tamre yo bilbilan kasu chofadena bilbilan ko hamma gana saati lamatti ay kas biya hudde tero atu je mayo desi momal hada mana ko jolle ko number bar sa saati afur bode saati ne ribati mana ni zamanyana no sa ni gamula Anu ya sama orang tiga jelas sama nama kamu batu bol. Lado, jangan ribara balik saya. Lancar kodi, kun muto kodi, tiksi kodi. Saat dia bulan terakhir puri istani, ganama apa kata ni, aji, ya wanita itu sunas. Cerita ni mah. Harus yote, halka dari bultu yote, guyara haula. Akan anu kita kai namal kanu jojjet wagator bawa jojjet ini, nama sana sekreti wamili. Rumah mana dia orang kerafnu, seni nu kesa due haran jijira mutujira. Yang berono mal kan tahu, buyar muangkam. Hal kan tahu, seni san jijira muante ini wama kan tu sahar sade. Oh masa tu ibu kubar buade. Seni kan? Kursi nyata dan antara kesa wallo lama lama kursi tu sini. Sini yo hari sini jera. Getam orang nyata puna kesa kah orang karar buat. Ini kabel yo teh mo dah boge senyata bicara tu gade mawat kursi naik dis. Bukan sih itu mah. Apa? Setan itu teh ijolle wajib kara cature, ama coba orang itu konjo. Yo sana si oleh tinan si oleh setan itu si oleh garun genya mayu. Si oleh tigalera galika. Si oleh tigalera galika. Ibang di sobi di bishema to ko na kiti. Kuma teh galera jadi saudara. Harga balalu izin gofta ko amane mundum boya fa dekan demo setan ade. Nama gargar mane. Lu marah tu teh ini gede juga. Buatnya ko coba rasain ani. Anggapan na hana tamadu giduru mancar sira ke wanya di ruhan segan duga harra ko naga te jira makan sa duga ramo ani gadde duga buyasa di mana soma ga sadar buda tinya de wari de ruhan kuma ni roba yensan duga ni dan de nya buya wala soma na maduna ga shana sana ke san galu garu ko bara fim busna ga jira ko bara buna darawat naga nabi warun rumah sera inne rafne Kade, nagaknya gede, kabar lemnu, kabar sinu, gal kami kane goftan itu aja nama aja. Saat ini kayaknya nih lekau goftan, Kairos style, ya, kayaknya Corona style ini. Abraham Faiba gay demi sana kena mati male, wakayo dia kasih buaya tu penggunne. Sedikit masuk merobrol asarawan, gajah demi sana ni. Akasan si tidak berteti. Ini rosa di lekau, male orang mati di lekau. Alhamdulillah, warana teh, ukubat dube, corona dube, cuma biar apa tu? Jangan ada ranjang, ada biar apa? Koricak tiba-tiba pun dah sedis malam, sedis ada berkat kita mulut tu nama kita, malah marfe nama kita jarak kenya. Itu aku mencera. Hena abakah wame kan unjeren. Ingkenya ufadi insa, turudan dah, deh ufus dan dah. Ane sekarang wahai baru semua bersesuatu finofne, garu ronan jeru, kanu manduma utumi yang inggoda amade. Isim fundura walda turte mulon kira gara ogashan tamata ati tiragenya ana legana wagaso do mayu maka yawul fatu ina mulon geli tunu ina latino turte tiragenya gana siti wofti biye kunu tunu ina latino turte gana siti wofti medi ibrodo korra har kasarat biya la baba te jira da yesus kristos nunis ba te jira biya la baba te jira kana hamma talisin nukubutu walda kana tani nukubina hamma dan desa no jedda
humna keessanii ol yoo ta'e jeequmsas yoo ta'e wala jeeqtu. Nagaas yoo ta'e nagaadha. Nasiitima. Ittisa jira. Hamma humna keessanii. Mataa keessan gara yaadanii qoodee gaafina. Biyyas yoo ta'e hamma humna keessanii. Gooftaan dalaga shan ayla akka mataan gadi galaa gadi. Sirreessan immoo sirreessa. Hamma humna keessanii maan humna keessan gaaraas na jeesanii. Kun jira. Amma yeroo gooftaan beeknu nuyi. Zarraaf garbicha abbaa koo nama jechiisu hin jiru jechuudha. Hamma humna koo hojjedheeraa. Alaas hojjechuun irra jiraatu hojjedheeraa. Inni kana garasiimu Museedhaafis wanti hin galle jira. Phaawulosis wanti hin galle jira. Wanti nuun galle dhokataan tokko jira. Dhokataan kan Waaqayyooti. Utan madaleenyi hojjetu. Amiin jedha. Hamma walitti taarree hamma nama taarree zarraaf jennu hin jiru. Yoommoo dhufees hin loles immoo zarraaf garbicha abbaa koo maatii dubbatee hin jedhina. Eewutti dubbatee osoo itti dubbachuu baatu. Pastoritiin dubbatu ana jaafiritiin dubbatu ana eenyutu dubbata. Isa aaree koo tokko akkatti dubbatu wallaalee dhufeetu ijuu obboleettonni imimmaanii hin baafatu miti. Hin boossu isin kennama keessa mala koo isin aareessu. Inni rammaa jedhe jiriina ta'e dhufee isinitti balaatu yookiin mana rakkoo qaba yookiin lafa hojiitii rakkoo qaba. An kanaaf akka laayisensii didan biyya kana irratti paastoroon amma yeroo akka laayisensii qaban kiraateriyaa mootummaa guutanii saayikooloojii ikonoomii yoo hin jedhe nama baay'ee ni sisan. Sabi keenya hunda sheekaatiin haquun danda'a jechuudha saayikooloojii kun. Attamitti saba koo dabarsee laadhaa. Manaa dubbachuu hin danda'u. Maaliif biyya kana dubartii baqata achi immoo dhiira baqata shaantaa isaa fudhatee. Sini galee wallollaan dhiira shaantaa fudhatee sokko. Lafa hojiitti dubbatu, manatti dubbatu, eessatti dubbatu, gaafa waaldaa dhufu ani irratti dhangalaafata ishii. Waan seequma ishii. Ijaaji kulluun na godhu dhufanii. Jasa zarii wal ga'ii ta'a. Paastariin dimsii qabu. Achitti sagalee qabdan. Ta'eessanii maqaddasuu fi dhaala waan ta'u qabdan. Warri adii mindaa gaashaa kennuufi itti dubbatan yookaan paappaasiitti ilaala. Keenya garuu mindaa gaashaa sin laattuufis dubbii laattiif. Baranchuun koo yoomii biree ani san barumsa qalamaan barate gara saba koo na barsiise maqaan isaa ulfaata. Torbee dhufan immoo dhiifama. Mana keessaa lafa hojiitiin aaree jira. Dhiifama ishii isinii dhiiseera. Indiyaa'u gaafa na chigee darachuu kee obboleettii tokko maaliif ta'u dhugaa waaqayyoo jedhe. Ati kolfitee jireenya kee nagaa goota nuyi siif jennee coggaraan nu dhumee. Nama hin dubbanne garraanii kana nama hin dubbanne isin miitu enne waan lollaa jetti. Ati garuu kolfitee dhiistaa jette waaqayyo siif adiisu naan jedhe dhuftee dhugaa jetti maa. Kaleessa na siif jinaa sabdee ture hindi nama cimaa nama illee tigaas. Musaba keessa dhaabbatanii folloo qabee kun amati maasterii maaliiti jedhe. Maasterii maaliiti na sabdee yeroo waan numaa agartu kolfita. Yoo aariitti kolfita. Hin sodaattaati naan jedhu gaafatti kaasaan. Nama guddi sodaattaati. Waan hundumaa agartu meeqaame torbee haasana meeqaame kudha rafee haasana amma kan gooteen kuttuu naan sittan sun aareen naan jedhu sittan aareedhaan. Ishee dheenniisa. Yeroo gadi ba'u dugda isaanii rukuteen burii kee akkas jettan kanan taa'aa dheenniisa. Gaafa torbee moo waan bira haaraniif sagalee isaa moo irraanfatan. Sini galee sagalee isaa irraanfatee waan biraa moo haaraniif. Aarii dhaabbatu kaa. Achitti barumsa koo baradhee uufeeni. Amma waggaa jaha argan dhufee waldaa iddoo biraatti bani. Nama na aarsu nu dhabe amma dhugaan asitti. Nama na tuqatu hin dhabe amma. Maali anatu dura taa'aadhasi. Anatu paasteriidhasi. Akkanaa ta'u tonu jira kan liidarshiipii baay'ee jira maqaa waaqayyoo amma baata. Sana ookuu beeraa jedhee. Galee. Waggaa saddeet achi ture ji'a tokko boqonnaa naan laala. Yoo boqonnaa fi ilaalcha mindaa sin ilaalu misila. Umpan mindaa miti takka waggaa tokko narraa kutu takka ji'a narraa kutu. Itti dubbatu. Maal isaan haali kusaan jee qaaraa maal itti dubbatu. Maqaan isaa ulfaatu. Isin galee cuukuuti. Eewu taaru sabi keessan. Yoo mootummaatti gabbee aaree yookiin dhagaa'u yookiin ajjeesu. Yoo waa'ee warra biraa haasee utuu naasanii yoo haasofte jedhanii kan inni tarkaanfii biraa fudhatu. Ishee eessa dhaqee haarure. Kanaaf yeroo inni haaru innuu deebi'ee bor nama akka keenya jiru isiniin jedha. Yoo garuu isin waa tokko jettanii sammuu namaa herrega hojjetti. Maa inni ana akka jennaan immoo akka jedhe miti ana akka jennaan isaan immoo akka jedhan miti laatina namaa qooda jechuu kooti. Seexanaafis qooda laatina namaafis qooda laatina. Garaa bal'adhaa. Saba keessan akka ijoollee keessanitti ilaalaa akka mucaa keessanitti ilaalaa maanatti dubbatte hin jedhinaa namaan. Eeyyee maanatti dubbatte hin jedhinaa adubbatu garuu wanti sun sirriittanii fudhattuun miti erga aariin irraa galee booddee utuu akka jettee haasoftee maal qabatu wayii jettuun isin galee jechuu gooti utuu akka jette ammoo mallattuu miila nuti qata jechuu goomite nama isin galee jechuu gooti yeroo naaru sunis yoo artan maaltu ta'a lolii isa gadheetu ta'a erga irraa galee booddee yeroo inni kalmi ta'u ila akkas gochuun kun mutu nama biraa ta'e warra kutuu dhufa mutu nama biraa ta'e lolii isa gadhee dhufa
maal qaba akkasitti yoo dubbatte gaafa jettaniini nama sana keessa maal ta'a gaa'ii pirinsipilii ta'e geggeessa nama sana. Naa kanaafitu namooti qodaa caccabsan namooti maal jedhan sadarkaa shanaffaa